Ay imaan intaloo imaan kun waan isheen saydoo irratti hojjettu ani yeroo darbee dubbadheera bar gatii saydoo kanaan kaffalamaayyu jedheera. Har'a immoo saydoo miskiinni dhuguma mucaa fiddesee barbaachannaa deemu kun akkasti hoy itti goote qabaa hidha abboo siyaa hidhu wanti nama hidhu siyaa hidhu wanti qabee nama hidhu siyaa hidhu maal kun kan hin jedhu giddiidhaan fuudhee maal godha. Fuudhee galee maal godha yoo waa godhuu dadhabe fedhii yoo dhabe maal godha? Maal godha jedha. Garuu nanii kas jedheera. Haasasaa keessatti dhageessanitti yoo ta'e takka ture hiikaa jedhe. Garuu tu achi hin ga'een fuudhee galee waa godhuu dadhabe kamittusi. Fuudhee yoo waatti fuudhuu dadhabe maal godhu fedhii yoo dhabe. Fedhii yoo dhabe maal godhu warraa garagalee ciise maal godhu yoo saalaan ciisanii soofaarra ciisanii maal godhu intaloo kana intalli kun hin danda'amtu maqaana balleessetti maal saydootu dhaqeechitti dhali jedheen immoo sadura akka namni ishee arrabsu maal gooti isheen saydoon koo ishee kabee maqaa ishee tolchee akka namichichi dhabama isheen gone lubbuu isheen baase akka isheen ajjeesne akka isheen ajjeesne akka balleessa isaan ajjeesne saydoon lubbuu nama baraare bar kana maa irraanfatte isheen amma kaate maqaa kana illee maala saydoo itti dhalchee moo kan maqaa ishee balleessu maal godhe kanii gabaan dhagahee gowwaan galeeniiti dhoskaadha mammaaksa wayi turee buluyyuu dubbiin koo dhaga'ama bar turee buluyyuu hima dhaga'ama. Bakka kan isheen sodaatu kan isheen qaanfattu maatii ishee warra ishee maatii ishee immoo hin dhaga'u karaa isaa iyyuu hin dhaga'u karaa namichicha jaarsa ishee sanaa iyyuu hin dhaga'u. Har'a immoo maal abboo nama qottoodhaan qochisiisu immoo maal namni kun bineensa wayii daggalaa ofii se'anii qottootti guursiistee ufte maal yeroo laalan sayidoon isaaniitti bineensa wayiitti fakkaata jaldeessatti fakkaata immoo akkam silaa ofii danqaraa guuranii kan dhufan. Booyyee wayii cakkaa keessa gadi bahee moo waan nama nyaatu bineensa hin beekamne wayii ufe se'an kana qottoo amma kana ga'u baatanii kan dhufan bineensatu horii qabatee irraa buusisuu fi gina se'an immoo nama tokkoo fi nama hammi kun girrisee amma dirqamaan nikaa godhi gidhaan nikaa godhi qottoodhaan irra dhaabbatanii dirqamaan isa shugguxiitti qabanii harrameedhaan san argitanitti warri miidiyaarraa wayii shugguxii illee itti qabdee harramsiistu tokko suuraa kana yaadatti yoo ta'e akkasii jechuudha bakka akkasii dirqamaan na fuudhi maal saydoon garuu maal isaa wayyaan jedhe intala isheen kun mosaa uftee kan ija nyaatte ija baaste wulataan saydoo kanadha wulataan saydoo qottoodhaan kutamuudha. Wulataan saydoo bineensatti akka bineensa cafacafamuudha moo namatti iyyisiisuutti sirbisiisuudha holmaan inni isheedhaa oole maal godhe maqaa ishee balleesse inni koo lubbuu ishee baraareyyuu malee akka isheen dhabaman taane lafa kanarra jiraattu godhe bar maal maqaa ishee balleesse innis ikkoo dhugaa qaba bar innis dhugaan tokko argamee fi maqaan isaallee akka qulqullaa'u barbaada bar innis wanti kun yoo dhoskaadhaan hafee yaa akkuma jirutti dhoskaadhaan hafee humtuun dhagahamne saydoon mucaa akkuma alaa alcheetti lakkaa'ama akkuma alaa qabutti deemnee immoo maramarsiisuu akkuma dideetti lakkaa'amee taa'ee jira karaa sumayyaafaa warra sumayyaafaa biratti jechuudha. Warra karaa kanaatu hundaa'e warra sumayyaaf karaa sumayyaa jiran hundumatti saydoon akka alaa alchee deemnee maramarsiisuu didee intalas oskee akkatti beekama. Argamtallee argamte immoo mucaan maa dhabameedhaan walii galaniitu mucaa oskanii kan mucaan as jira maaliidhaan kaa'ameera dubbiin kun saydoon dhugaan kun eessaan gadi baatii dhuguma akkan isheerraan ashine dhuguma akkan ishee gargaare lubbuu ishee akkan baraare lubbuu nama biraa akkan baraare dhugaan kun sun eessaan gadi baatee mul'atti jedheetu waan akka fiilmii fakkaatu sana yeroo darbee hojjete. Isheenis dhugaa jirtu falfaltee akkattiin gudeedamee achi ka'een guyyaa tokko isa kana bira bulee achiin aqeessa sanatti heerumee minxarqishee jettee dhugaa jirtu gadi falfalte. Achi immoo saydoon maqaa na balleessee jette. Saydoon maal godhee maqaa ishee balleesse kan maqaan hin balleessu isheedha malee kana qabanii hidhanii kan tokko keessa kaanii qaxaqqatuudhaan talatti jechuudha. Salphoo nama salphistu namatti kolfisiistu illee na fuudhiin sirbi giddii jiramoo ani immoo isheenii seentee bahuu barbaadde
hidhamtee irraa hiikamuu barbaadde fuudhamtee deebisamtee galuu barbaadde moo maalitti godhachuuf moo saidoon maal godhuudhaaf isheen guyyuma tokko oftee guyyaa 2 guyyaa 3dhaaf maalirraa barbaadde moo saidoon illee jiruunsa akka baduu gara fuulduraattis moo tokko faayidaa akka hin godhanne kana barbaadde ha ere nam tokko akkam hammaata akkam kifuuyi akkamii hammaata namni tokko badeen balleessa jedhanidha bar namaa garuu tola ooluun abadan hin ta'u irraa laala nama tokko tola oolte tolli sun hamaa sii ta'a deebite nama tokko gaarummaa yoo goote gaarummaan sun deebi'ee maal sii ta'a hammeenyatti sii deebi'e jechuudha guyyaa wayii isum namumatti waa gooteef sanatu diinatee ol sitti ol dhufa namatti guyyaa wayii akka tasaa waanuma ta'e baqa waan qabduun silaa waan hin qabne naman gargaaranii waan hin dandeenyenes naman gargaaranii waanuma qabduun waanuma dandeessu nama wayii baqa waanuma ta'een deeggarte guyyaa wayii namni sun diina ajaa'iba ta'e ol qaxxalee dhaabbata si fuuldura intaloon isheen kun amma akkas taate intalitti ishiin kun jechuudha. Diina ajaa'iba saidootti ta'a tokkoffaa dhugaan saidoollee argame akka inni sumayyaan illee hin amanne sumayyaan ijoolleetti hin agarsiisne qaxgootee qabde sumayyaan gadaltee gibaayetti sumayyaan boollaa seentuu dantaashiitii jette. Waan kanallee akka saidoo namni amanu gargaartee dhuguma na gargaaree na wajjin maal ta'e maqaa sabbadee akkasti du'a na oolchee du'a nama oolche hin jenne dhuftee haasofteellee saidoo dhugaa akka argatu waan tokko hin tattaafannis amma ol kaatee maan fuudhamuu didee maalii saidoo dhabee maal saidoon akkas nan goone maa saidoon nan goone jetteetu kunoo ibidda qabachuuf muka qabachuuf kanuma giftiin akka mana hidhaatii baatetti jirti natti fakkaata. Mana hidhaa turtee dhufte miti? Sumayyaan maalitti? Sumayyaan warroota urgaadhu. Sumayyaan maal jedhan? Hudduu keessa na waraanee hudduurra na waraanee jennaan. Indaa'amii hudduu duubaa si waraanuu turre adii addaan qabe waraanuu qaba ture. Yeroo isheen sumayyaani gadaliyaa seentuu jetteen sanaa jechuudha. Arda ogumaanis kana yaade amma achi yaa waraanuu qaba ture hin jedhe baran indaloo akkasiin saidoon akkas taphattee nama hamma kanatti dachaastee qottoo fi faasii maarashaa akka waan limaatii deemamu wayitti amma hamma kanatti dachaastee achi kee waraanamuu qabdi turte hedduma karoma sana waraanamuu qabdi turte indalittiin maal kun marziin kooftaa eessaatti marra amte si ganee baattiin himanii qaxaroorraa ooludhani arkuma saaddaara hara saidoo rabbisi haa baasu gamaa goona fuudhi qanii tokko iyyuu faanan buliin intalittii faana yoo fuute muqqanuma tokko ledduu argame malee faanan ciisin. Fuudhi mana gashiiti isheen manyitaa ciistu kutaa ciisichaa iddootti ciistu maal sijjamara fijiiti kutaa tokko kenni fachaata akka sarraate nyaatti ichi kaa'e hawwii faana buli isheen hunna siqaa ishee argitu xirgettee deemte assaqaayee achuma kaa'e achumatti ndaam achumatti minaatti kenna akka nama hidhameechi minaan bishaan achumatti kennama achi maa tokko faanan godhiin Israa'nyaadhaan ittiin mirri jettu isheen baay'ee xirgeetti baddi. Maal kun